isinalaata kan biraas of siisaa oltan innaa isheen manaa sitti fiigaa dhuftu isheen manaa dingate sitti bareeduu dhiisuun mala. Ofii kee fuutee akkasuma gochaa hartan jedhii. Tidaarii baranaa keessa galuu mannaa maalee lola Firistaaniif Israa'el laqanii deebi'u wayyu. Tokko rifachuun dhimee galgii qalbii si cabsa. Alaa kulli haal rabbiin kan walitti fiigu sinaa taa'e hunda keessa nu. Amma jenjanaaf jettanii lakkanii numan godha wallaahi minaamin warra ittan dhiisaa amma jalatti inni akka jettee barreessan dhugaa fakkaata. Gaafa mana gaame rakkoodha. Sinii galee an dhiiraaf doora walitti fuusisuu manna. Osoma adda baasanii irra bareeda fakkaata. Maaliif jennaan yoo adda baaftee tagalaggalta yoo walitti hirumsiiste garuu idimee kee likkii cinqamaa teessa. Halkan muluu silkiin sitti iyyaa bula. Ijoollee kee walitti araarsaa bultamoo jara gara silkiirraa kaasaa bultamee. Dhugaani gara hundaatti nama walitti neenuus na baay'ee na gaafattu karaa keessaas an bultii walitti nu osoo hin du'eeti. Abbaan barbaade walitti adeemu malee an nama walitti hin fuusisu garuu yoo sila wal jaallatanii ni kaanuu koottoodhaan sanuu jechuudha dingata. Sanuu yoo nama akka abbaatti shaadana biratti qabate ta'e qofa dingata. Sanuu immoo tokko amma maal jedha ijoolleen kiristaanummaatti dhuftan ergaas ni dabarsaniifama. Namni silaa dubarree heerumuu ni nafu dhiirris fuuchuu ni nafu akka tasaa ta'e yeroo tidaarii fuutan yookiin tidaarii waan tokko sin gorsaa akka obboleessaattis akka abbaattis. Dhiirri dhufee gaafa sin gaafatu achitti silas wal jalajjanamee alatti dhumama waan dubbiin karaa waan dhumateedha. Garuu maal jechuudha dubarree abbaa manaa ishee fuuchuudha kun isa tolarraati masuula dhaqi gaafadhu jettiin dhiira namatti argitu. Akka kootti kun tokko bilginnaadha. Lammaffaa bakka ofiif hin qabdu. Lammaffaa namaaf bakka hin qabdu. Dubara ta'uu keessan hin dagatiin ofirra kasiisinaa san. Dhiironni waan barbaadan naanaa jedhan as jala jirani fedhan naa jibbani. Garuu obboleettis nan qaba. Isinii galee obboleettis nan qaba. Saniifuu kabajaa keessan ofirraan fuudhiina. Akkamitti isin dhaqqiti gaafadhu abbaa manaa kee dhufee na gaafatee si fuudha. Si kabajaa ofirraa uwwite gaafa dhufe dhiitee gaafa si buuse inni itti deebi'ee si faana rakkata. Waan akkasii dhiisa. Na fuuchuu barbaadde waliigaltaa wal jaallattanii nama ergadhu kun waliin. An abbaa keeti akkuma abbaa keeti maal abbaan kee kiristaana ta'anii bakka sii bu'e malee maal abbaa kee ta'e isatu dhaqee abbaa manaa kee dhaqee gaafata bilbilee. Salphina ofii kenniteef salphina naaf kennitu malee kun jaalalan jedhamu kun. Abbaa fedhoo ta'e an akka mucaa kottis ilaala waan taateef na gaafatee jaarsa ergateet kan kabajaan si fuuchuu qabu. Hello mucaa keessa naa kennita fuuchuun barbaade wallahi silkii yoon gaason irraa adaba godhadha warri dubara. Idimee likki yoo barbaadan haraamaa walitti deemaa malee na hirmsiisoon akkatti. Isinii galee abbaan itti eegga wanna itteetti natti ergisiis jaarsaa ergatu nama eenyu akka ta'e eenyunni. Bor ana obboleessa keeti bor si faana rakkachuun qalbiin na cabuun hin hafu gaafaati waa sirra ga'e. Goodaa wal jalan jettee cal jedhee nama si kenna maa akkamitti yaadan isin sila? Akkamitti yaadan? Boroo gaafa achi rabshaan dhufee dhuftee naan maal naan jechuuf sitoof salphise yoo. Saniifuu namoonni bultii barbaadan akkuma abbaa keetti ergatutti dhaqi ustaas faraanitti jaarsa ergadhu dhiin. Kabaja intala qabdu intala sumayyaa fakkeenya maami fudhattanii isin? Fakkeenya maami fudhattani? Kunoo na dhaga'an haadha manaa sumayyaa kana abbaa manaa ishii silkiirraa kaasuu dide bara. Jaarsa nama guddaa caalii manatti ergateeti san booddee sanuu seeraan qo'adhee ni jira. Shee Muhammad Toofiqiin hin beektani. Eessatti beektan eessatti maal jettan jedhee qoradhee itti gaafatamummaa fudhattan jedhee amaanaatti kenneetiin kan inni sumayyaa ni kaa'edha. Nama akkasii eessa maalummaa beekta maalummaa isa beekta. Cal jettee goonoodhaan wal jaallattee dhuftee bor islaamummaa seenee dhiira islaamaa akkasina godhe maal na godhe nuti isaatti dhufnaan is kennina jennaan garuu hin kennu. Karaa barbaade namni kaa walidhatuu danda'a malee hin kennuun. Amma barbaade maashii aadaa sin qabsiiseera. Barbaadan qaadiidhaan hidhadhaas nan qaadiidhaan kan nikaa hidhu. Hatta walau qaadii yoo ta'e illee dura nama aanteeketti jaarsa ergatu malee qodaa midhate goodaadha si fudhatee galu silkiidhaan qodaa xalabaati ati si xalabatamoo. Intala kee akkas fuuchuun barbaade kaargoo goone si erginu. Kanaafuu
ati obboleettii koo islaamummaa keessatti akka dhalatteetidha wanti akkatti isinitti dubbataa jiruuf. Ijoollee islaamaa dhuftan obboleettii koo akka keessatti dhalatteeti. Cal jennee si kennee si dhiisuu hin dandeenye noo. Ati itti gaafatamummaa nurraa qabdaati. Yoo rakkattees yoo maal taatees si faana rakkachuun keenya yoo humnaan dadhabne yaadaan qalbiin nu dhukkubuu dhiisu waan ta'eef otoo immoo rakkin namarra hin gahin immoo waan ta'u gochuu qabama malee kanaaf waan isin jaalladhuuf malee otoo waan isin jibbuutu abbaa dhufetti isin kenninee deemuu dandeenya. Waan barbaade akka barbaade ta'uu danda'a. Garuu namoonni baay'ee ani intalli kee heerumuun barbaadaa jira, ani intalli kee akkas gochuun barbaadaa jira. Ekeleen sitti dawwala ustaazettee natti hiltan. Teeleedha moon. Moo xalaban dalaga seetan. Saniifuu kabaja ofirraa fuudhina please. Akka tasaa waa'ee bultii kaaseen malee ani kana dubbachuudhaaf hin seenne waa'ee fuudhaaf heerumaa waan ta'e deegganiin. Saniifuu an xalaba miti kan hin dalagu dubartii kaargoo hin godhu namni kabajaa qabu dhugaa jireenya isaa guutuudhaaf si jaallatee jedhe jireenya isaa guutuutiif si jaallataanaan akka intala dubartii kabajaa qabdutti sitti ergatee maatii kee gaafatee yoo tole jedhe innuu ganaa qoratamee tunnu innati jaallatte yoo qoratamee yoo nama gaarii ta'e malee waan hin taane si kenne ittiin gaafatamuun sun mirga kee tofii goodaarra deemu nama akkamii ta'e hiriyaan isaa gaafatame maatiin isaa gaafatame tole meebi kan jaartii biyyaa qabu har'a sin fuudha jedhe jaallattee dhayitee hin beektu ta'ati. Gaafa biyyaa dawwalan jaartii qaba wote amma. Borlakkaan kiristaanummaatti hin deebi'a jechuuf as baateen noo. Qoradha waa hundumaa bakka jireenya koo islaamummaa akka jettaniiti. Seerumaan deemaa jireenya keessan of kabajaati. Ishee waan isin jaalladhuuf kan hin dubbataa jiru isin jaalladhas ishee. Isin jaalladhaa of kabajaa kabaja keessan of jala baadhaa. Barcumaaf kabaja abbaatu of jala fuudhaa. Isinii galee yoo ati hin kabajne eenyu isin kabaju akkaataa of salphistee deemtee salphinumaan akka deemte salphinaan deebita bor. Salphina akka deemte salphinaan deebita. Kanaafuu dubartiin muslimaallee taatan jechuudha kun warra kiristaanaatiif khaasii ta'uyyuu dubartiin muslimaallee gaafa kabajaan deemte yoo galte illee kabajaan galta yookaan keessa mana abbaa kee suuta si kaa'ee deema yookaan abbaa keetti bilbilatee duraanarraa fudhaa jedha akkasiin adda baata dhiitee kan isin darbatu jechuudha. Namni karaa seeraa si fuudhe dhiitee kan isin darbatu. Gaafa asi silkiidhumaan dhufte immoo akkuma silkiidhaan dhufte silkiidhaan baata alumatti akka mana qottee ittiin galle siin jedha. Silkiidhaan dhufte kaa xalaba qottee naannoo dhufte. Guddaa miti lafaan biqilleessini kabajaan akka dhalattanitti kabajaa akka guddattanitti kabajaan bultii gaafa godhatan kabajaan jireenya keessa jiraattu alaa kulli alakas warri dhiirotaa maal zim jettanii komantii dubbachuu iyyuu naannoo gongoree isinittan jabeesse uummata. Isinittin jabeesse moo warri dhiira hin callisiinaa dhugaarumaan jedhe dubartii akkasuma kabaja qabaatte malee isiniin hin kabajju mana dhufte jaallattanis jibbitanis. Dubartiin kee seeraan akka ati itti ergattee heerumtu sitti heerumtu dubartiin hin barbaaddu taanaan gaafa si bira dhufte illee kabajaan qabdu siifillee kabajaan qabdu. Atumte dhiirri kunu baradhu. Dubartiin fiigdee qullaa si faana gaafa baate kan biraa gaafa argatti qullaa kan biraa faana baate sana baradhati. Dawwaaradha jechuun geengoodha wanti hundumtu. Waan ati gamarratti argitaa jirtu siif gochaa jirtu kan biraatiif gochuun ittiin ulfaatu. Akkuma siin qullaa si fiigdee dhufte kan biraa gaafa argatti qullaanuma fiigdee deemti siin qullaa si gattee jechuudha. Tinki jettanii miti reesiru. Kanaafuu waan seera qabeessa jaalladhaa hunduu seera qabeessa yoo ta'e jireenyis bultiinis namatti tola. Tole akkas inshaallaati. Yoo wanna ittanis dhiifama nu godhaa warri dhiira. Hayyee namni gaaffii qabu waa'ee bultii ammaa gaarii nu gootanii jiru.